yaada gad dhaabbata yoo ati saatii ammaa irraa kaaftee dhimma kiyyanatti tolee jira lafa kaayaa keessaa baay'eetti an dabbaal mana cufeetiin baa asii booda islaamummaan haa dhoorguu dhimma kee namni dubbatu jiru tokko na qabadhu carraa tokko qabdi ani madaamillee nammiine waa takka illee nan goone anumaatu isiifis yaadee tiyyaafis yaadee osoo isiin qaamaatti yanaa kannitee mana madaamiin ergite natti tola ammatti santu na barbaachisa tokko lammaffaa immoo lakki natti tolee jira dhimma kiyya rabbii yaa keessaa naa bahajii islaamummaa rabbiin haa dhoorguu aanarraan keessaa sii baha. Madami ol gadi addaan sii baasa waan inni jee dabbaal wanni inni jee tokkoffaa yoo na gargaartan akka Oromoon na gargaara furmaata na dhibii kana naafura lakki yoo na gargaaruu hin dandeenye asuman na dhiisa jedhii isa lamaan kana uummatatti madda murtii guutuu ol deebisa. Ana kuma jechuun dalagaa ani silaa dalagaa onlaayiniin tunarraan deemtu rakkoon tiyya dalagaa onlaayinii tana dalagaan onlaayinii irraan deemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu dalagaa jechuu tana hamilee tiyya naayitu tana jajjabeessa sammuu tiyya firii naa gootu yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabettiin okkola karaa lama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatoomaa faadha. Uummata jaalibsa yeroo takkanaa dhaggeeffadhame muna habiibati obsi muna ni gaafata muna ayyee ni gaafatta obsi laa yeroo dheertu qabna ni gaafatta obsina jaramaanii wal bira tol baasa anilleen laalika akkan akkasiin dubbattu dhagay anilleen akkan akkasiin dubbattu barbaada laal nam takkana yalan dubbatina mee hagaan fixa dubbillaalee akkana doktarri dubbadhu ayya maali namni beektanii qaasaman billaa ani wama kana waan san irraan beeku galiin galee galuu baate uffata anama fakkeenyaaf dawaa hojjedha wasaappiidhaan hojjedha maal galchaa maal dhiisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyyaa wanti irraa beektu hin jiru daseesiin bira teessu dhagay daseesiin bira teessu yoo ta'e doktor please yaada sirratti hin kannatini doktor dhageeffadha yaada sirratti hin kannatini doktor dhiifama nu godhe ibsa please dhiifama nu godhe obboleettiin isi jaalanna laal xiqqisho qofa dhiifama nu godhe anammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Tiktor teenya laal isiin ammas himatatti hin jirtu. Muna ila dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni si dabbaru yoo jiraate har'a jala mureen hima wanni si ila wanni si dabbaru yoo jiraate jala mureen ni hima laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti wanni si dabbaru yoo jiraate an Dubaay jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu konsertiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama nama bira dhaqu yoo bahe isimatana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa kana jechuudha dhageessanii wanni si dabbara yoo jiraate homaamti na bira hin jiru ana sinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii uf dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nan beeka akkasii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyoon tun jeeqamuu hin qabdu isinii galeemiti dhiphachuu hin qabdu hangana osoo asirraa waan fudhattuu abdii muutii baneetina haasawa doktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi doktar maal haasa'u jirti warra barattan muutii damoo muutii miti kun inni mataan isaa asirraa waan fudhatan haati as jirtii miti borullee dubbachuu dandeessi immoo rabbiin kawaa jalaan kan hin arguu danda'a mucayyoo tana qaama kiyya aansee akka ilmoo tiyyaatti ujjala kaadhee wallahi billahi wajjiniin bul kun isiin taane nan beeka bakki an gabbee akka warra Dubaayii san uf hin dhiinne ni in ta'uuf nin beeka isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha amma jechuudha waan nyaattu wan dhabne mallaqa siin kafalu hin jenneeni dheengadda aayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettu yoo taate an akka dabalataati bira fide malee bizineesii kiyya anaatu beeka isinii galaa miti kanaaf jechuudha kanaaf jechuudha mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isiin qabdu kanaadha wanti isin naa hubachuu qabda ani isiillee dhiibuu isiillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan inni si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha an namni hagantii osoo ani miidhina naa kafala bas waan ani si baase naa kafala hallaqa dhubi maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan dabbaallu dubbatamu ni dubbata ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nu godhee jirti doktar jannata seenatti miilaan kophee jannata seen inshallah amiin yoo si miidhaan wan miidhama isinii galee yoo si miidhee jiraadhe mucayyoo ta'e jechuu yoo hanga xurii qeensa isii miicee isii dhiibee jiraadhe jechuudha anaaf rabbii walit dhiisa akka Oromootitti jechuu waan biraa anis dalagaa argadhe laal akkan isii qarqaaree isi dide waan kiyya naa kafalaati achiin booda akka feetan gara isinii mijate akka isinii ta'e galatoon ulfaadhu hayyee obsi
reefuun tana maal jetteet Murtii ana goota kan akka murtii goota oromootiin gargaaree fide Ifama. Eeyye ila ibsaa dhaggeeffadhu. akka Akkuma itti gargaara. akka oromoo laal gaa amanu dhaggeeffadhu gaa dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhanne yaada kee sii dhaggeeffanne qaliila sii dhaggeeffanne oromolleen sii dhageesse Okay. reefu ana akka oromootiin gargaaree fide akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali ja'aniini waraqaa sii irra balleessuuf miti. Akka nama oromootiin miciyootan haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeeti miti. Dhaggeeffadhu. Amma immoo erga akka oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maali? Dhaggeeffadhu. Mucayyoo tana gaafa fidu. Isii qarqaare osoo atillee keessa gaxxiin xalliilaan isii qarqaare. Ana hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti. Dhaggeeffadhu. Isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaamaa mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanyaa la barbaachisee miti. Maaliif hin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa naa dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide. Sii galeemi irdaataan kennineef dhaggeeffadhu. Kana Hayyee galatoom. Ibsaa tolte dubbiin jalmadeem. Okay. Hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamuuf faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti kan Ibsaa asirratti sirraa fuudhagaa. Dooktar Fitammiyye. Fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaa hin jiru bari ibsaa maaluma taate. Waadhati kennaa galee jira dooktar asirra naa dhabbatu dooktar pilis muti naa qabadhu. Anaa sirraa Dabbaan miciyoo tana fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa. Ooyoo guddaa muna mee qoy dubbii tana sirra mee qoy munaati. Ibsaa dubbiin akkam taate. Laal murtii kiyya kutaa kanaa dhiisi. Dhalaan Oromoodhaa mileenaa Duubaay keessa jira. Dhalaan Oromoodhaa mileenaatu Itoophiyaa keessa jira. Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi nis yaada isa jiru feekee katee uummanni Oromoo guutuun baree jira. Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga isin isii fayyaddu caalaa na fayyaddu jettee gatii yaaddeef Waliigalatti dabbaan liifama hojii. Gabbuuta yoo muti irraa qabate. Misingira keessin biroo okkee dhageeffadhu. Dooktar Maryamaa wanni intaloo fuutee Duubaay keessa geessiteef shaqaalaa Duubaay keessaa dhabdee shaqaalaa Itoophiyaa keessaa dhabdee osoo hin taane akka rabbitti arafaati yaaddee osoo hin taane faayidaa arafaatii buuftu caalaa faayidaa arafaati sii buuftu guddaa waan ta'eef gara miidiyaatiin naggada siittiin beeksifachuudhaaf filattee fidde tokko qabaddaa. Maaliifin kana jaa rabbi jechaan godhee fi humaarran barbaadu abbaan feetan fuudhaa jetteetti daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatiin waan keenyaa kabadhaa baafadhaa jettee amma. Deebitee maal jette? Isillee na fayyadee anillee akkaan isii fayyaduuf hin fidee malee rabbiin finneetti amma waan siiti. Faayidaan arafaati si dhawwatu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akkasiin beeksiftuuf qofa. Okee waliigalee jirra mara koon qabu. Dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee hangarraa qabdu himadhu amma ibsaatte mufa. Okee. Jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas. Ni jira murtii carraa kan dheerata qabu dubbatu. Murtii carraa kan. Jira sagaleen Dooktar akkuma ol baateen sagaleen kiyya ni jiran jiini obsi carraa fudhadhu obsi nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin qabnu hayyatti fufite murtii. Waa tokko qofan isinii himuu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuuf yaa gammaadha. Waa'ee miciyoo tanaa abbaan barbaades haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte baasiin Dooktar Maryam itti bahus haqa dubbanna taanaan dhufte. Eega dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dooktar Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo agartee hagan takka miidiyaa irratti dubbiin ishii beekaa achi dhiiftan ta'e
rakkoo hamaadha ifiin dubbattee ibsatuu ooluu dandeessi. Kana duralleen hammaa ta'uu baatuun baana. Egaa as geesse rakkoo keessatti dhiistanii irraa haasoo osoo hin taane amma furmaatatti haa deemnu isin jechuu barbaada. Hayyee galata. Dr. Maryam. Dr. Maryam amma jarraan keetii meeqatti baafte micoo kana Dubaay geesse? Dhaggeeffadhu jarana faallaalleen deemina. Namni taa'ee bakka taa'etti namuu jechuun hundi keessan bakka jirtan taa'abdanii mallaqa argattan. Saa hoolala. Har'a mucayyoo tana waliin. Tataabuutti dhiisiiti. Tataabuutti deebina. Ibsaa Maallaqa meeqatti baafte? Faallatti nama fahamina. Mucayyoo tana qofa himatu. Amma dubbii dhumattee maallaqa kee qofa himadhu Mariyaan dubbii Munira. No. maallaqa itti baafte qofa himadhumma. Muniira baay'ee guutak. Amma gastii kanarra sii qabalanii. Yaada si dubbattee fixu please doktor waan barbaadde haasa yaada kee ibsadhuuti maallaqa itti sinutti maddu si qaballa rakkota kan qabu. Mallaqa yoo waraqaa sii barbaadan mallaqa guutuu waan uummanni dhufuun hin beeytanii guutuu naa kafaltan. Afaan maqeetiin himattan gatti baafte. Hin beeynu. Bar guutuu sii kafallatte waraqaan nuti baaftee tokko nu garsiifta afaan dubbadhu amma. Qoyika dhaggeeffadhu waraqaa sii barbaadanii miti. Dr. Maryam Angaafa. Amma afaan nu dubbadhu booda nu kan ta'a amma uummata Oromoo irra dubbadhu booda waraqaa sii fidda. Dhaggeeffadhu ka wanti haga ammaatti itti baase jechuun 400. 400 yoo lafa naa keessa khalaas anama hayret. Amma asirratti 400 obsi 400 lafa sii keenyaa gatii isii tana ittiin atis beekamtee fooloo hangana ittiin argatte gatii isii atis lafa keessa fatishaanis gatii isii ittiin beekamne asgaan lafa keessan isiinis cinaa lafa isinii keessa. Sayyoo barbaadde jechuun dhaggeeffadhu. Sayyoo seera deemi nama seera beeku gaafadhu kana caalaa jechuudha. Dhageessa mucayyoo tana faayidaa fidattame xaqara isin jettan jechuudha. Faayidaa fi kanabii silaan 400 jettee bari nu himte gatii isii ati hanga ammatti ittiin beekamtee fi fatishaan ittiin beekamte isiinis gatii aran baatu hojii isii dhabdeen bu'aatu lafa keessanidha karaa gabaabaa. Keessanii kana dhaqu malee durumaa na beekanan dhaggeeffadhu wanni isin na beeksifte illee hin jiru dhaggeeffadhu. Nama yoo taate ani yoo taate illee dheengadda na bira dhufti. Nama yoo taate miti halee gaafa ati TikTok kanaan dhuftu 19 akka TikTok kun qabu screenshootiin qabaa arra meeqa akkati jirtu follow screenshot goonee qabna Oromoon ni arka. Kanaafuu sinnaa fatishaan gaafa isiin itti dhuftu meeqa akka jiru ni beekna dhaggeeffadhu. Laal nu dhaggeeffadhu obboleetti nu dhaggeeffadhu namni akkana itti ba'attanii akka ba'aaf fe'attanii asii gad dhiiftanii jiru dhaggeeffadhu. Halee gaafa isin dhuftu ati eenyu akkasii beeku hin beeku. Akkati qabduus hin beeku. Nu dhaggeeffadhu Maryama. Nu dhaggeeffadhu Maryama. Nu dhaggeeffadhu. Halee gaafa isin bira dhuftu duratti Maryama mana uffataa qabdi rabbi ijana qaba rabbi waaqaatiin rabbi tokkochaan hin beeku. Fatishaan kun eessa akka jira osoo miciyyoon tun ittiin jiru hin dhufin hin beekan. Erga miciyyoon tun sin dhufte atis beekamtii argatte inninis beekamtii argate. Yoo gandummaaf deemne malee yoo gandummaaf iyyine malee ittiin beekamu miciyyoo tanaa hanga ammatti ittiin beekamte gatiisi atis kafaliif. Laal wanni ati irraa kafatu tokko hin jiru micayyoo waan na beeksiften qabdu Oromoo taate gabbu'ii gaafadhu lafatti dhaggeeffadhu gabbu'iiti gaafadhu lafatti ana yoo ta'e qaruma dalagadhaa haaddis hin dalaganneen ni dhageessaa mi aaddis. Si dubbanne bar siifne bar karaa gabaabaa bar siifne bar gatiisi ittiin beekamte hanga ammatti. Laal dhuftaniimi mucayyoon teenu miidhamte jettaniimi isiin miidhamiyan akka intala namaa tokkotti jechuu fide waan fideessa waraqaa isiisa irraa dalage xumuree fi mindaa isii harka kennee fi dhageessa miite jettaniimi eega miidhe mucayyoo teessan mallaqa hiyyaas naa kennitanii fudhachuu malee maaltu akkana yeeqoo ibsa ana qaamni kaleessa dalagadha gabbuu yeroo gaafa Okay. Anasi wajjaa sadii fama emotional hin taanu. Nama kuma shanii fi dhibba lamaan nu bira jira. As keessa hayyuu jira, dooktaraa jira, piroofeesaraa jira, jaarsaa jira, sheekaa jira. Dubbii keetillee ni taajjaban, kiyyillee ni taajjaban, waan kan hundalee nama taajjabu jirallee. Gastiin nama fuunee fi ol baane wali goonyaaf beekaa komentii cufnee gastii nama galchuu dhabne malee nama nu caalaa dubbii beekuu fi nu caalaa nu addaan galchuu as gala jira dhiifamu nu godha. Dooktar, ati nama guddaadha, dhalakka qabdu ni beeka. An dhalan qabu ijoolleedha. Wanta kana hubadhu. Maallaqa intaloota nabbaaftee qarshii hanga ta'e afaan keetiin nutti himi amma. 400 lafa naa kaa'e waraqaaf mucayyoo narraa fudhadhuuti mucayyoo mateessan bichaa jechuun waan biraan godhinaati. Eega ani mucayyoo teessaniif hin tahin 400 kiyya laakka yarka as naa kenni mucayyoo tantee fudhadhu inshaallah waa dandeette beeta mangistii galchi. Akkasuma dhaabbadhu. Qoy asuma dhaabbadhu ayyee. Ayyee asuma dhaabbadhu. Waggoota kana dhageessaa himammaa waan isin jiru. Sirriitti. Intaloota naa
eenyuun sikkan haadha sirraa fuute moo abbaa sirraa fuute moo jaarsa sirraa fuute moo feema tiktok irraa fuutee fiddi eessaa fuutee fiddi. Dhaggeeffadhu obboleessoo ani mucayyoo tana akka nama tokkootti namni mucayyoo tana dhiyaatu fatiidha namni angaafadhe fatiidha. Achi boodarra dhaggeeffadhu ka achi boodarra bilbilee akka nama tokkootti maatii isii dubbiseen jira haadha isii dubbiseen jira obboleessa isii dubbiseen jira isii dubbiseen jira hanga jechuudha hanga osoo gaafasa isii achiin qahi haadha mucayyoon tun nama miidiyaati akka haadhaatitti gorsa guduunfaa fi jedheenii jira siigalee miti kun hundi eega hin tahin amma jechuun badamaal mammaaka hedduun beeku beektaa silaa dubbii takka jechuun. Amanaa kan egaa guutaa akkaan jeeti haadha tiyya tanarra guddoo suuta walii galla amanaa fati akkaan jeeti. Dubartii takka Itoophiyaa irraa fuudhanii Duubaay geessuun fiizaan 4,400 ni fixamuun fituu daldaalli qophaa'a miti. Arabaa miti. Asirra arabaa guutaa. Arabaa miti siigalee. Filis haadha tiyya siin kabaja akka ati silaala. Gaazexaa afaan keessa waliin kennu. Dubartii takka Itoophiyaa irraa fuutee Duubaay geessuun 4,400 ni nyaatamu nyaatu daldala Duubaay keessi jiru si biratti ol baasa tokko ji. Ol baas. Asuma arabaa dhugaa takka tokko ji. Kalammaffaa immoo intaloota na jaarsa irraa fuute moo abbaa irraa fuute moo haadha irraa fuute moo feemasa irraa fuute abbaa sii fi isii walitti fideetu akkatti walitti isin fidee walitti isin kannee itti si fichisiise ol beenu baay'inni. Kunis furmaata dhabu siigalee hin dandeenye jechuudha. Dooktar Tiyya Suutaa sun yaada Tiyya bar dubbiin tolte girti wanni wal lolluufta kan jirtu walitti illee naaruu nagamaan adda baana waa takka kun haaran qabu siigalee abdina ol baasiif saagu takka. Dabbalage nama dallaalaa kamaallaqa san 400 fi 4 gadi moo 4 olii qabeeku fidaa asirra qaafa ka dubbiin dhumattee maallaqa talaa Muniiraati dhageessa Muniira. Abdina ol baasi moddeetarri ibsaa filis. Oo inni dhagaamare. Muniiraati fakkeenyaaf aramni illee gaafa nama fidatte beektaa. Gaafa nama kana abdii illee xiqqootu gosa tokko ol baasi. Gaafadha. Baasee. Rakkoon qabu maallaqa keessi deebi'a. Maallaqa kiyyena 400 irraa sumurii takka hin cabsan. Mubaarak Musammaatti isheen irraa godha takka. Dooktar Muniira godha keessatti tumuuti qabadha. Dooktar godha qabutiin haa rabbi sodaatu. Oke dokter muut kabaddu ka? Muut kabaddu maal inni keessi deebi'a. Kaataa jira. Ibsaa ati muut na qabaddu. Dooktar ati Muniira ati muut na qabaddu akka walii galee amma. Mubaarak Musammaatti